Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 hanga 9:00tti, galgala ammoo sa'aatii 5:00 hanga 6:00tti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas dambalii giddugaleessaa kiilooherzii 837, dambalii gabaabaa kiilooherzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaat irratti, kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiilooherzii 13830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan, dilbata ammoo sa'a tokko guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Dilbata onkoloolessa 21 bara 2012 ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf jenne akka ittaanutti qindeeffannee qabannee dhihannee jirra. Akkuma marame kan dursu oduudha. Waamichi koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa bara 2012 irraa dhiyaates kan ittaanu ta'a. Qophiin Oromoo adeemsa siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessaa moggeessanii gabrummaan akka jiraatu hawwuun imaammata dhaabbataa bittoota impaayera Itoophiyaati jedhus qaamuma sagantaa keenyaa irraati. Akka inni xumurameen gabaasni rakkoo beelaa fi hiyyummaa akkasumas saamicha lafaa Itoophiyaa keessa jiru irratti fuulleffate kan jaarmiyaalee idil addunyaa garaagaraa waabeeffate wal duraa duuban isinii dhiyaata. Xumura irratti qophiin sochii qeerroon itti jiru milkeessuuf Oromoon tokkummaan cinaa dhaabbachuun murteessaadha jedhus isin bira gaha. Hundumaafuu hanga xumura qophii keenyatti nu faana bu'aa jechuun kan isin affeeruu fi kanan isin faana turu Ambaarantuu Gadaatii. Amma gara oduuttan isin dabarsa, turtii gaarii. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessaan murataa sabaati. Yeroo dheeraadhaaf ajajaa poolisii magaalaa Finfinnee ta'uun hojjechaa kan ture Fiqaaduu Sobbooqaa hojiirraa ari'amuu maddeen ifa godhan. Maddeen oduu Finfinnee tibbana akka gabaasanitti yeroo dheeraadhaaf ajajaa poolisii magaalaa Finfinnee ta'uun hojjechaa kan turee fi sana booda immoo haga gaafa ari'amuutti dhimma nageenyaa Oromiyaa keessa kan hojjechaa ture Fiqaaduu Sobbooqaa guutummaatti hojii isaarraa wayyaaneen ari'ameera. Adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdaa, hojii keenya bal'eessaa jirta, iccitiin mootummaa karaa kee ba'aa jira, malaammaltummaa keessaas harka qabda ittiin jechuun ari'uu isaanii maddeen oduu kun dabaluun beeksisaniiru. Gama biraan wal dhabbii yeroo ammaa koree giddu galeessaa OPDO keessatti dhalatee jirurraa kan ka'e wayyaaneen sodaan waan itti buleef kanneen amantuuf ergamtummaa ishee fudhatan qofa karaa adda addaan walitti qabdee haasofsiisaa akka jirtu dhaga'ameera. Miseensota keessaas kanneen amantu filachuudhaan walgayii ta'amuu irratti hirmaachisaa jiraachuun bira ga'ameera. Wallabbiin OPDO keessatti dhalate gartuu wayyaaneef naasuu kan uume yeroo ta'u, wallabbiin kunis OPDO'n harka wayyaba osoo qabuu maaliif aangoo mootummaa kan sadarkaa biyya bulchuu keessaa moggeeffame kan jedhuu fi TPLF itti fufee nu ergachuu hin qabuu fi nu ergachuu qabaa irratti akka ta'e barameera. Barattooti Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa Onamattuu mana barumsaa keessatti waraqaa fincila diddaa gabrummaa fi wayyaanee balaaleffatu facaasuu isaanii maddeen keenya gabaasan. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti onkoloolessa 16 bara 2012 barattooti Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa Onamattuu magaalaa Mattuu mana barumsaa qophaa'inaa waraqaa fincila diddaa gabrummaaf barattootaaf waamicha godhuu fi sirna mootummaa wayyaanee balaaleffatu baay'inaan facaasan. Waraqaan kun kan facaafames ganama yeroo barattooti daree seenuuf faaruu alaabaa biyyattii dhageessisuuf walitti qabamanitti akka ta'e barameera. Dhaadannooleen Oromoon tokko taanee roorroo gabrummaa ofirraa darbina,
qabsoon Oromoo hamma du'aatti kufaatiin wayyaanee geessetti kan jedhuuf kan kana fakkaatu keessatti argaman. Barsiisoti lukkeelee wayyaanee ta'an sochii barattootaa fi waraqaa faca'eetti rufatuudhaan dhimma nageenyaa godinaa yaamsisanis sagantaa qeerroo kana akka hin gufachiifne oduun kun dabalee hubachiisa. Haala kanaan kan wal qabate sirni baruuf barsiisuu mana barumsaa kanaa gufatee akka tures hubatameera. Mootummaan wayyaanee qonnaan bultoota Oromoo godina Qellem Wallaggaa ona Anfilloo lafa isaanirraa buqqisuuf shira xaxaa jira. Maddeen naannoo sanarraa akka gabaasanitti mootummaan wayyaanee godina Qellem Wallaggaa ona Anfilloo keessaa qonnaan bultoota gandoota Kollii, Yattii, Koongii, Dullaa fi Shollaa lafa isaanirraa buqqisuun investoroota michuu isaa ta'aniif laachuuf akka hojjetaa jiru dhaga'ameera. Lafti kun uummata kanaaf hundee jireenya isaanii waan ta'eef wayyaaneen laficha abbootii qabeenyaaf kennuuf murteessus uummanni lafa keenyarraa hin kaanuu nu fixaa malee jechuun dargaggoota ona Anfilloo waliin diddaa isaanii agarsiisaa akka jiran barameera. Godina Baha Wallaggaa keessatti kan argaman miseensonni OPDO caasaa dhaabichaa keessa jiran doorsifamaa jiru. Oduun naannoo sanaa nu dhaqqabe akka hubachiisutti miseensonni OPDO sadarkaa caasaa bulchitoota onaarra jiran adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuun wayyaaneef amanamtoota sirnichaan doorsifamaa jiran. Onoota akka Hebantuu, Haroo Limmuu, Limmuu Galiilaa, Guutuu Waayyuu, Diggaa Saasiggaa, Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Jimmaa Arjoo fi Nunnuu Qumbaa keessatti kan argaman kaabinoonni OPDO dhalootaan Oromoo ta'anii fi Oromummaan itti dhaga'amu isin miseensota adda bilisummaa Oromooti, adda bilisummaa Oromoo waliin hojjechaa jirtu ittiin jedhamuun doorsifamaa jiru. Haaluma kanarraa ka'uun wayyaanonni kaabinoota OPDO godinaa haga onaatti jiran dharaan malaammaltummaa itti maxxansuun erga himataniin booda hojiirraa ari'uu fi hidhaatti darbuuf akka karoorfatanii jiran maddeen keenya addeessaniiru. Osoo hin durfamin dursuun abshaalummaadhaa qabsoo saba keessaniif uummataaf qabsaa'ota bilisummaan walitti makamuun yeroon itti bilisummaa saba keessaniif walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf itti socho'uu qabdan amma kanaafis awwaachuu qabdu jechuun sabboontoti Oromoo naannootti argaman dhaamsa lammummaa dabarsaniifii jiru. Godina Wallaggaa dhiyaa Qellem ona Gidaamii keessatti wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo waliin jirtu jechuun uummata goolaa jiraachuun dhaga'ame. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti mootummaan wayyaanee onkoloolessa 15 bara 2012 Wallagga dhiyaa Qellem ona Gidaamii keessatti uummata walitti qabuun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartuu fi waliin jirtu jedhuun doorsisuuf ejibbaanni godhan duraa fashalee. Walga'iin wayyaaneef ergamtoota isaanii maqaa nageenya naannoon geggeeffamuuf ture diddaaf mormii dargaggoonni kaasaniin fashaluutu gabaafame. Golgaa marii dhimma nageenyaaf misoomaa jedhu kanaan manneen uummataa sakatta'uuf akka itti saganteeffatanii turanis barameera. Tarkaanfii uummataaf dargaggootaa kanatti kan aaran ergamtoonni wayyaanee onkoloolessa 23 bara 2012tti maqaa deeggartoota adda bilisummaa Oromoo baasuu jedhuun manneen barumsaa qophaa'inaaf sadarkaa olaanaa onichaa keessatti argaman irratti sakattaa geggeessuuf akka murteeffatan oduun nu ga'e ni hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannes kanumaan gudunfama. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma tufeetti jira. Ittaan sun kan isin biraan geenyu waamicha kora qindeessituu fincila diddaa gabrummaa bara 2012 irraa dhiyaate ta'a. Akkattaa nutti isin bira gaa nu caqasa. Waamicha jaarmaya hawaasa Oromoo waldaalee amantoota hundaa fi lammii Oromoo maraaf tokkoffam haala saba keenya ilmaan Oromoo biyya ambaa keessa jiraannu bilisummaan baanee mana keenyatti nagaan galuu yeroo dandeenyu biyya keenya Oromiyaa keessatti sabi keenya diinaan goolamaa jiraata. Ummati keenya biyya keessaa nagaan bahee nagaan galuu erga dadhabe tureeram. Lammiin Oromoo fi lammiiwwan ilmaan cunqurfamtootaa bilisummaa dhabuun akka waliigalaatti mana hidhaa wayyaanee keessa jiru yoo jedhame soban ta'um. Wabii jireenyaa dhabuun har'a manni hidhaa fi ajjeechaan carraa saba kanaa ta'ee jiram. Hiyyummaa fi beelaan kan dhumaa jiru manatu beeka. Lubbuu ofii oolfachuuf jecha dirqamee biyya ollaatti kan baqate biyyatti baqate keessatti akka bineensaatti adamsuun qabanii kaan battalaan ennaa ajjeesan isaan kaan immoo bakka ifaa fi dhoksaatti walitti qabuun
jaarraa 21ffaa kana keessa fixaa jiran. Lammaffaan ilmaan Oromoo hundaaf ilmaan Oromoo har'a eessallee jiraadhu jaarsaa fi ijoollee beekaa fi wallaalaa dhiiraaf dubartii kiristaana islaamaaf waaqeffataa waliigalatti iddoo jirrutti kun ana hin ilaalu yeroo jennu ta'uu hin qabu. Rakkoon kun gamtaan akka Oromootti mana hundaa waan seene jiruuf gamtaan ofirraa kaasuun karaa sirnaa akka ta'e hubachuu qabna. Ati akka ilma yookiin intala Oromoo tokkootti qabsoo kana keessatti qooda qabdu of gaafachuun har'am. Biyyaan baatti baqannee qaamaan nagaan baanee bilisummaan manatti haa deebinu malee sammuun keenya bilisa ta'uu hin danda'u. Guyyaan sammuun keenya bilisa argatu gaafa ummati keenya bilisummaasaa argatu ta'u hubannee dirqama keenya akka lammummaatti baachuun har'am. Sadaffam fincilli saba keenyaa karaa hundaa deeggarsa barbaachisam. Fincilli diddaa gabrummaan ummati keenya biyya keessatti adeemsisaa jiru karaa hundaa cinaa dhaabbachuuf 10 bara 2012 koreen qindeessituu kutaa Skandinaaviyaa qophii xumuratee jira. Oromoon naannoo Skandinaaviyaa fi godina Awurooppaa keessa jirtanii fi biyyoota addunyaa keessa jiraattan qophii kanarratti qooda fudhachuun dirqama Oromummaa keessanii akka baattan waamicha lammummaa isinii goonam. Sagantaan qophii kanaas yeroo gabaabaa keessatti raabsamam. Injifannoo ummata Oromoof koree qindeessituu fincila diddaa gabrummaa bara 2012 irraam. Jiraachuu deemnus wal bira yaadni kooti bira osoo fagaanuus biyyarra turrollee wal gara gaayi lammii koo abdii kutii sagaafataa nariifatii qabdooni jiraachuu deemnus wal bira yaadni kooti bira osoo fagaanuus biyyarra turrollee wal gara gaayi lammii koo abdii kutii sagaafataa nariifatii qabdooni. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkuma beekamu sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiilooheerzii 13830 irratti isinii darbaa jira. Onkoloolessa 28 bara 2012 irraa qabee garuu meetir baandii 22 kiilooheerzii 13810 irratti isinii darba. Sagalee bilisummaa Oromoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Sini mona, sindada
jalanna sini bonna saba gachana kenya damboga kenya agar tu tenya Gabrun Patan, Jabe Situ Irre, Kapsa Wotan, Didi Summa, Udidi Din, Kabon Sitan, Didi Summa, Udidi Din, Kabon Sitan, Sagade Tom Turpa Bota Undam, Beke Situ Sena Tera Odam, Harawam Si, Dari Mana, Apagada, Harawam Si, Dari Mana, Apagada. Ayo jabato, mudi gato, ayo jabato, mudi gato, ate jabato, opo jabato, ate jabato, opo jabato, wabo jabato, merga permata, wabo jabato, merga permata, ayo jabato, bukan jabato, ayo jabato, bukan jabato, bukan jabato, bukan jabato, bukan jabato, bukan jabato, dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiilooheerzii 13830 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya ittaanu Oromoo adeemsa siyaasa impaayera Itoophiyaa keessaa moggeessanii garbummaan akka jiraatu hawwuun imaammata dhaabbata bittoota impaayera Itoophiyaati jedhu ta'a hordofa. Oromoo adeemsa siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessaa moggeessanii gabrummaan akka jiraatu hawwuun imaammata dhaabbataa bittoota impaayera Itoophiyaati. Adeemsa hangaarraatti Itoophiyaa keessatti mul'ateen sirni aangoo irraa fuudhuu karaa nagaa gaggeeffame akka hin beekne ifatti beekama. Bittoota biyyattii fi aangoo kaa adda baasu humnaan wal dhabamsiisuu yoo ta'u, muummicha ministeeraa akka ture Mallas Zeenaawii ammoo aangoo waggoota 20 oliif humnaan qabatee jiraate gadhiisuuf ka dirqame sababaa du'aatiini. Du'a Mallas Zeenaawii kana boodas biyyattii keessatti jijjiiramni adeemsa siyaasaa haaraan dhalachuu maraka jedhurraa lammiileen biyyattii hedduun abdii horatanii turan. Akkasumas dhaabonni murnoonni yookaan qaamonnii fi lammiileen gariin ammoo biyyattii keessatti jijjiirama sirnaa argamsiisuu kan danda'u qabsoo sirnicha irratti gaggeeffamu malee du'a namtokkee akka hin taanes yaada gama isaanii kennataa turan. Haa ta'u malee hundi kan irratti walii galuu fi ammallee himamaa jiru EPRDF Mallas Zeenaawiin mataati ta'ee waggoota 21 oliif biyyattii bulchaa ture akka kana duraatti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Haalli jiru qabsaa'otaaf hulaa banuu kan danda'u akkasumas kanneen sirnichi adeemsa isaa geeddarata jedhanii eegaa turan yeroo itti qabsuuf murteeffatan ta'uu ifatti ka agarsiisudha. Baroota bittaa agartuu wayyaanee TPLF keessatti harka mirgaa agartuchaa akka ture OPDO'n du'a Mallas Zeenaawiin booda moggaatti gatamuun tuffii fi jibba sirnoonni biyyattii uummata Oromoo irraa qaban dabalee kan mirkaneessedha. Ijaaramuu impaayerettii irraa kaasee hanga har'aatti mul'ataa akka tures kanuma. Minilik Haayile Sillaasee fi Dargiin akkasumas wayyaaneen har'aa baroota bittaa sirna cunqursaa jaarraa tokkoof walirraa butanii adeemaa turan keessatti qoonni Oromoo tajaajiltuu sirna isaanii kan duraa ta'u qofaadha. Akkuma addi bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee ibsaa fi hubachiisaa turetti Oromoon hangamuu sirnoota impaayera Itoophiyaaf amanamaa ta'e tajaajilus maayyiin isaa kanuma amma OPDO mudate akka suphee cabxee darbatamuudha. Kunis kan mirkaneessu sodaa fi jibba humnoonni impaayerittii uummata Oromoo irraa qaban akka ta'es ifatti beekamuudha qaba.
dhaabbilee Oromoo kanneen haqaan uummata Oromoof dhaabbatan ofirraa moggeessanii murnaa fi qaama akka fedha isaaniitti naannessuu danda'an tolfatanii imaammata saamichaa hidhaa fi ajjeechaa uummata Oromoo irratti hordofan milkeeffachuuf hojjetu. Kanarra darbee wayyabummaa Oromoo fi badhaadhina Oromiyaaf kabajaa kennuuf guyyaa tokkoof illee abjootaniin beekan. Ilaalcha akkasii kun ammoo humnoota kaabaa kanneen kanaan dura aangoo irra jiraatan qofaa osoo hin taane kanneen ammas aangootti ol ba'uuf abjootaa jiranis akka ta'e beekamaadha. Kun ammoo OPDO dabalatee kanneen har'as ergamtuu haaraa ta'anii biqiluuf gaduuf dhaabuuf burjaajaa jiraniif dammaqiinsa hora jennee amanna. Diinonni keenya dirqamanii malee maqaa Oromoo fi Oromiyaa jedhullee dhaga'uu warra hin feene yeroo hundaa of jalatti nu bulchuu warra hawwu farreen mirga dhala namaati. OPDO'n kan yeroo kamuu caalaa tuffii sirni wayyaanee isaaf qabu kan itti mirkaneeffatu har'a. Yoo dhuguma maqaa Oromummaa dhaatuuf kabajaa qabaate uummata Oromoofiin dhaabbadhe jedhee yoo amane kanarra darbees qondaalonnii fi miseensonni OPDO matayyaatti akka nama sammuu qabuu fi kabajaa ofiif laatuutti amanan saba isaanii bira dhaabbachuuf har'a hiriira argatanitti dhimma bahuudha qabu. Fedhii aangoo fi qabeenyaa haftee diinaa kan uummata Oromoo irraa saamameen waggoota 21f uummanni Oromoo jireenya garadoo akka jiraatu kataasifame OPDO'n harka mirgaa sirna wayyaanee ta'uu isaarraati. Seenaa yaraa kana jijjiiruuf miseensonnii fi qondaalonni OPDO dammaqiinsa sirni wayyaanee uumeef kana ija banatanii ilaaluudha qaban. Mallas Zeenaawii waggoota 21 ogguu aangoorra jiraatu OPDO waan amanuu fi jaallatu fakkaate duuba OPDO'n akka humna lolanne sirna jaarmiyummaa akka hin qabaanne itti dabalees nafxanyoonni afaan Oromoo dubbatan akka dhuunfatan taasisaa jiraachuu sabboontonni Oromoo kan dammaqan dur ta'ullee OPDO'f har'a galuudha qaba. Qondaalonni wayyaanee adeemsa sirna abbaa irrummaa Mallas Zeenaawii itti fufsiisuuf dhaadataa jiran. Tarkaanfii hidhaa fi ajjeechaa akkasumas kadhiittaa mirgoota namoomaa fi saamichaa itti fufanii jiraachuunis beekamaadha. Lammiilee Oromoo lafaa fi qabeenyaa isaanii irraa buqqisuun ilmaan Oromoo jumlaan guuranii manneen hidhaatti naquun har'as kadurii caalaa jabaatee itti fufuu argina. Du'a Mallas Zeenaawiin boodallee ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman Oromiyaa godinoota garaa garaa irraa ukkaanfamanii hidhamaa jiru. Manneen hidhaa garaa garaa keessatti gochaan farra dhala namaa ta'e irratti raawwatamaa jira. Waan ta'eef qabsaa'onni Oromoo jijjiirama namaa malee jijjiirraan sirnaa kan hin jirre ta'uu hubachuun har'as qabsoo sirnicha irratti gaggeessan roga maraan jabeessuutu irraa eegama. Biyyattii keessatti jijjiirama fiduu kan danda'u qabsoo malee du'uu fi jiraachuu abbootii irree miti. Abbaan irree du'us abbaan irree biraa bakka bu'uun waan hin oolleef. Kanaaf ammas kan irraa eegamu qabsoo keenya caalatti humneessuun uummata keenyaaf jijjiirraa wabii qabu gadi dhaabuudha. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf qabsaa'on yeroon keessa jirru yeroo itti quba walitti qabanii fi wal komasan osoo hin taane ilaalchaa fi fedhii matayyaarraa ol guddachuudhaan uummata keenya sirna cunqursaa fi gabrummaa jaarraa tokko jalaa baraaruudha. Yeroo Oromoon adeemsa siyaasaa biyyattii keessaa moggeeffamee jiru kanatti shiroota diinonni keessaa fi alaa nu gidduutti xaxan irra tarkaanfannee sochii keenya kan mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuuf taasifnu caalatti cimsuutu nurraa eegama. Hiree kanaan miseensonnii fi qondaalonni OPDO baroota dheeraadhaaf diinaan burjaajeffamanii deemaa jiraatan adeemsa isaanii dukkanaa kan bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti gufuu ta'ee jiraate irraa dhaabbatanii uummata isaanii waliin hojjechuuf hiree argatan kanatti dhimma bahuu qabuun dhaamsa keenya. Kono yeron to kotanu wali gale palma bininu angaire tanyamur te panu ni palmana kaptora la panu angaire tanyamur te panu ni palmana kaptora la panu Shani nurawal gabrani nuna chura darakaratani Habashani nurawal gabrani nuna chura darakaratani Duran dagetani jangatani Abajiru babruma bakuni Halu geru kayama yeroni Oso jiru babruma
hundi taatafata yeroo ammaa ilaalaa gata siina jira hundi taatafata kaayila baadallisee marata hanga yaamii dalmayaan gabromta balma dubaaf sodaamii jeeqamta hanga yaamii dalmayaan gabromta balma dubaaf sodaamii jeeqamta. Tonto kotanu, wari gale banma binintinu, angaire danyamur te panu, ni balmana kapsora napanu, angaire danyamur te panu, ni balmana kapsora napanu. Kabutam bakajiru bane, kaisa bala nilato kodane. Kabutam bakajiru bane, kaisa bala nilato kodane. Kala jagenya bandur pamne, wala buma benyado kodone. Bili pamne apabi abane, wala buma benyado kodone. Kabajamoo hordoftoota keenya qophiin sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii darbu ammallee akkuma itti fufetti jira. Itoophiyaa biyya hiyyummaa fi gadadoon uummata jilbiiffachiisee rakkoon caalus itti deemaa jiru keessatti mootummaa wayyaanee guddina diinagdee parsantii 11 bara baraan lallabaa jira. Qophiin keenya ittaanu kanarratti fuulleffata nu faana bu'a. Itoophiyaa biyya ummatoonni beelaa fi gadadoo keessaa bahuu dadhabanii guyyuu jireenya hadheeffataa jiran keessatti mootummaan wayyaanee olola guddinaa fi wayyaa'inaa oofuu itti fufee jira. Sirni wayyaanee akkuma amala isaa ummatoota Itoophiyaa jiruun ulfaataan harka isaan kennachiisaa jiruun bara bulchiinsaa kiyya qananii fi badhaadhina argitanii hin beeknetu argame jechaanii jira. Biyya dhugaan lammiileen keessa jiranii fi haasaan mootummaa aangoorra jiru karaa tokko bahee hin beekne tana keessatti beelli deddeebi'ee mudachuudhaan lubbuu lammiilee miliyoonotaa fixuu fi hedduus gaaga'u hiyyummaa wallaalummaa fi rakkooleen hawaasummaa biroon furmaata dhabanii babal'achaa fi walxaxaa deemuu isaaniitiif maddi yookaan sababaan ijoon imaammata dogoggoraa sirnoonni aangoo biyyattii harkaa qaban diriirsan ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa fi hayyoonni irratti walii galu. Mootummaa wayyaanee dabalatee sirnoonni kooraa siyaasaa Itoophiyaa irratti wal faraqan hundi rakkoo ummatoonni fi biyyattiin keessa jiran hubatanii amananiis fudhachuudhaan ifatti kaahanii furmaata isaatiif hojjechuu mannaam beela jiruun qoofa gadadoo jiruun badhaadhina wallaalumaan ammoo akkasuma qaruma walumaa galatti rakkinoota jiran akka hin jirretti dabsanii dhiyeessuun ukkaamsanii bira dabruu filatan. Kan sirni wayyaanee wayitaammaa kana raawwataa jirus dhugaadhuma kana ifatti agarsiisama. Biyya lammiileen isee miliyoona 91 ol ta'an qaalomina jireenyaa hojii dhabdummaa beelaa fi hiyyummaa keessatti kufanii iyyataa jiran tana keessatti mootummaan aangoo harkaa qabuutii PLF EPRDF guddina dijiitii lamaa galmeessineerra ummannis duroomaa jira jedhama. Akka gabaasaan haala dinagdee Itoophiyaa irratti dhiyeenya kana bahe ifa godhutti rakkooleen fuula hedduun jiran hammaataa deemanillee mootummaan ammallee guddina dinagdee 11% galmeessaa jiraachuu dubbachuu hin dhaabne. Muummichi ministeeraa wayyaanee haaraan Hayilamaariyaam Dassaaleeny haasaa paarlaamaa kan jalqabaa dhageesseen akkuma bara Mallas Zeenaawii jedhamaa ture san dinagdeen Itoophiyaa ammallee guddina 11% baroota dabran galmeessuu eegalee itti fufa jechuudhaan olola gooftoliisaa itti fufuuf kutachuu ibsatee jira. Wayyaanonni kana haa jedhan malee haalli jireenya ummatoota biyyattii lafarratti mul'atus ta'ee gabaasaaleen dhaabbilee maallaqaa fi dinagdee idil addunyaatiin bahu kan agarsiisu faallaa kanaatiin gariin isaanii guddinni wayyaanotaan baanamu kun ni hafarfame jechuudhaan dijitii tokkoon yoo kahan kanneen biroo ammoo bakka lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii dachaan dabalaa jirutti
bakka galiin lammiilee fi dinagdeen biyyattii gadi bu'aa qaaloominni gatii ammoo ol ka'aa jirutti guddinni jiraachuu hin danda'u jechuudhaan gabaasu. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa yookaan afaan Ingilizitiin International Monetary Fund IMF gabaasaa waxabajjii keessa baaseen dinagdeen Itoophiyaa akka wayyaaneen jiru dhibbentaa 11 yookaan dijitii 2 odoo hin taane dhibbentaa 7 guddachuu tilmaame. Akka gabaasa kanaatti muummeen ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii bara aangoo isaa guutuu guddinni jiraachuu lallabaa ba'us keessumaa bara aangoo isaa afran isa maayii qaaloominni gatii hanga dhibbentaa 64 gahee mul'achuu yaadachiise. Rakkoon kun wayita ammaa kanas furmaataaf hojjetamaa fi jira odoo hin taane duuchaadhumatti ukkaamamee haalamaa waan jiruuf wabii nyaataa balaarra buusuun rakkoo caaluuf lammiilee afeereeraa jedhama. Biyyattii gaanfa Afrikaa lakkoofsi lammiilee ishee waggaa waggaadhaan miliyoona 3 dabalaa deemaa jiru tana keessatti imaammanni to'annaa galii fi baasii maallaqaa akkaataan hojmaata baankiiwwanii caasaalee maallaqaa fi hojiilee daldalaa adda addaa kan iftoomina qabu dhabamuun rakkoo jiru caalattuu hammeessaa akka jirutu ibsame. Itoophiyaan warqii magariisa jedhamuun kan beekamu buna oomishuun addunyaarraa warreen adda durummaadhaan beekamu kan akka Biraaziil faana hiriirtee jirti. Oomisha saliixaatiinis akkasuma Chaayinaa, Indiyaa fi Maayinamaaritti aantee afuraffaarratti argamti. Warqiin yookaan dahabni midhaan zayitaa fi beeladoonni oomishaalee biyyattiin alatti erguun sharafa irraa argattu ta'uu kan tarrisee kaa'u IMF haa ta'u malee bu'aan gama kanarraa argamu rakkoo hawaasummaa fi dinagdee ummatootaa fi kan biyyattii furuu keessatti qoodni taphataa jiru gahaa miti yookaan hin jiru jechuutu danda'ama jedheeti kaa'ama. Mootummaan wayyaanee afaaniin guddina dinagdee haa lallabu malee rakkoon caasaa dinagdee biyyattii qabate furmaata waakkatamurraa hiyyumaa fi gadadoo caalu as deemaa jiru hammeessuu malaa jiru xiinxaltoonni. Gabaasaan dhiyeenya kana ba'e bara dhufu bara 2013 Itoophiyaan rakkoo namumaa ulfaataa keessummeessuu waan dandeessuuf mootummaan tarkaanfii furmaataa qopheessuu qabaa jedhama. Tarkaanfiin furmaataa mootummaan wayyaanee qopheessaa jiru garuu wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun beelaa fi jeequmsa namumaa hambisuu mannam olola guddinaa kan dhara ta'e oofuu ta'ee jirama. Walumaa galatti yoo ilaalame rakkoon biyyattii keessa jiru kan fuula hedduu wayyaaneedhaan ukkaamamullee balaa caalu fidaa jira malee furmaatatti yookaan akka sirnichi ololu guddinatti geessaa jiraachuu hin mul'isu. Biyya galii waggaa kan waliigalaa yookaan GDP keessaa dhibbentaan 3.6 qofti tajaajila fayyaaf akka bajetaatti ramadamu kan namoota 10,000 keessaa namoonni 2 qofti siree hospitaalaa argatan kan ogeeyyiin fayyaa ogummaa fi dandeettii gahaa qaban gahumsaan hin ramadamne akkasumas bakka HIV AIDS fi dhibeeleen adda addaa haala yaaddessaa ta'een babal'achuun ummata gaaga'aa jiran keessatti rakkoon gama fayyaa hin jiru jechuun dhara ija baase. Gama barnootaas yoo ilaalame biyyommatoota biyyattii waliigalaa keessaa kanneen dhibbentaa 42.7 hin caalle barnoota sadarkaa duraa yookaan barreessuu fi dubbisuu danda'an Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaan gama kanaan jiru xiqqaa ta'uu bajanni dhibbentaa 5.5 ramadame ifatti agarsiisa. Rakkoon hojii dhablummaatis akkasuma kanneen dhibbentaa 25tti dhiyaatan hojii hin qaban irra jireessaan ammoo dargaggootaa fi shamarran dandeettii fi humna jijjiiramaa ta'an. Malaammaltummaan saamichi bulchiinsi badaanii fi loogummaan sanyiin raawwatamu imaammata dogoggoraa diriiree jiruun walitti dabalame rakkinoota Itoophiyaa keessaa ittuu hammeessuudha gabaasichi kan hubachiisu. Walumaa galatti egaa mootummaan wayyaanee bakka rakkinoonni kunneen fuula hedduun caalaatti walxaxaa fi babal'ataa deemaa jiraachuun ummatootaanis ta'e hayyootaan akkasumas dhaabbilee maallaqaa fi dinagdee dhimmichatti dhiyeenya qabaniin akeekkachiifamaa fi guyyoo irraa gabaafamaa jiru kana keessatti guddina dinagdee dhibbentaa 11tiin galmeesse bara dhufus guddinni kun itti fufa jechuun balaa yookaan rakkoo jiru furuufis ta'ee sirna kijibaan ijaaramee kijibaan jiraataa jiru aangoorra bubbulchuu hin danda'u. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya rakkinoota Itoophiyaa keessaa kan gama dinagdee barnootaa fayyaa fi fuula hedduun jiran ragaalee arganne irratti hundaa'uudhaan sagantaa keenya gara fuula duraa keessatti bal'inaan itti deebina. Kanarraaf qindeeffanne garuu kanumaan guduunfine. Erga sirna biyyaa uummata fuuree ittiin dhimma baa'u atuunnu gargaaree itti gara duubaa lattee waa gartuu bareedina hawaasa arsiin jallettu amma dhibba naftu.
arraasitti jirra boruutitti buuti gabbiin teenya seera kaleessa asinusne arraasitti jirra boruutitti buuti gabbiin teenya seera deebiinu kennamtu ilaafiya jecha eebbisa madaqne gootoonne dacha gurra walii galcha addunyaa seeraaf uumamte hiite qarooman jiru mul'ate Afrikaan seera moo'atte kanaaf hiyyummaan duubatti hafte addunyaa seeraaf uumamte hiite qarooman jiru mul'ate Afrikaan seera moo'atte kanaaf hiyyummaan duubatti hafte sagaleen bilisummaa Oromoo kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkuma beekamu sagaleen bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiilooheerzii 13830 irratti isinii darbaa jira. Onkoloolessa 28 bara 2012 irraa qabee garuu meetir baandii 22 kiilooheerzii 13810 irratti isinii darba sagalee bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Kun sagaleen bilisummaa Oromoo. Sini moona, sin dadanna, si dadanna. Sini mona sabao kachana Kenya damboga Kenya agar tu tenya besan situ mora gabrun pasang itu irre kapsawatan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya hanga ammaatti isinii darbaa turerraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qabna. Duula saamicha lafaa wayyaaniin gaggeeffamaa jiruu fi lammiilee beelaaf saaxile irratti gabaasa qabna akkattaa nutti dhiyaata nu faana bu'a. mootummaan wayyaanee maqaa investimentiin qabatee qabiyyee lafaa ummatoota irraa saamuudhaan gurgurachuun Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii adda addaa keessatti bal'inaan raawwatamaa jira. Duulli saamichaa sirnichi gaggeessaa jiru kunis qonnaan bultoota, tikfattootaa fi lammiilee biyyattii jireenyi isaanii qabiyyee lafaa qaban irratti bu'uureeffame balaarra buusee jira. Lammiileen biyyattii hedduun lafti qonnaa fi horsiisa looniif akkasumas qubsuma jireenyaatiif itti fayyadaman mootummaa wayyaanitiin irraa saamamee dirree irratti facaafamuu isaaniitiin beela kaleessa arganii hin beekneef saaxilamanii jiru. Hegereen isaaniittis yaaddoo keessa jira. Dhimma kanas ummatoota biyyattii rakkoon kun irra gahaa jiru qofaa odoo hin taane dhaabbileen mirga namoomaa kanneen kunuunsa uuma naannootiif falmanii fi kanneen kana fakkaatan gabaasaalee baasaniin rakkinicha tuquudhaan duula wayyaanee kana balaaleffataa jiru. Dhaabbilee kanneen keessaa tokko kan ta'e Survival International waggaa waggaadhaan onkoloolessa 16 kan kabajamee oolu guyyaa nyaataa addunyaa sababeeffachuun miidhaa imaammanni saamicha lafaa wayyaanee ummatoota irraan gahaa jiru ragaa qabatamaadhaan deeggaree saaxilee jira. Akka gabaasa kanaatti murni wayyaanee dhiha biyyattii naannoo sulula Oomootti maqaa investimentiitiin namoota kumootaan lakkaawaman dachee irra jiraataa turan irraa humnaan buqqisuudhaan balaa beelaaf afeeree jira.
hiyyummaa fi rakkoo beelaa jiru ilaalchuudhaan wayita addunyaan hubannoo uumuudhaan rakkinicha furuuf tattaafataa jirtu guyyaa nyaataa addunyaatti Itoophiyaan garuu wabii midhaan nyaataa fi lubbuu lammiilee 200,000 ta'an kan of danda'anii jiraataa turanii balaarra buusuu itti fuftee jirti jedha gabaasaan Survival International. Dabaluudhaanis ummatoonni naannoo sulula Oomoo jiraatan lafa isaanii akka hin qotannee fi loon irra hin tikfanne mootummaa wayyaanitiin dhoowwamurraa rakkoo ulfaataaf affeeramanii jiru. Hegereen isaaniitis taa'anii du'a isaanii eeggachuu ta'eera jedha gabaasni kun. Gosoonni naannicha keessa jiraatan kan akka Surrii, Mursii, Booddii fi Kuweeguu wayyaanidhaan humnaan lafa isaaniirraa buqqifamuudhaan lafti isaanii warshaa sukkaaraa, qonnaa jibrii fi oomisha zayitaaf oolfama kan jedhuun gurguramuutu ibsame. Humnoonni tikaa sirna wayyaanee naannichatti bobbaafaman gosoota qabiyyee lafa qonnaa fi dheedaa isaanii irraa saamame kanneen irratti tarkaanfilee hammeenyaa adda addaa fudhachuunis ibsamee jira. Kana malees lammiileen kunneen dachee akaakilee abaabilee isaanii ta'e irra jiraataa bahan irraa humnaan wayita buqqifaman qabeenya qaban kan akka loonii fi midhaanis ni saamaman duraas mancaafame. Survival International maddeen waabeffachuun akka gabaasutti gosoonni dirqamaan lafti isaanii irraa fudhatame kunneen loowwan isaanii duraa saamamanii jiru. Kuusaan midhaanii qaban daareffamee jira. Manneen isaaniitis akkasuma diigamanii jiru. Mootummaan wayyaanee maqaa sagantaa gandeessuu jedhuun lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqisee dachee isaanii gurgurate naannoo tajaajila bu'uuraa kan akka fayyaa, barnootaa, bishaanii fi kanneen kana fakkaatanii hin argannetti dirqamaan walitti sassaabuudhaan balaa caaluuf akka afeere kanneen rakkoo kanaaf saaxilamanii fi jaarmiyaaleen adda addaa ni ibsu. Rakkoon jiraattota naannoo sulula Oomoo keessa jiran mudatis kanuma. Lammiin gosa Mursii tokko sagantaa gandeessuu sirni wayyaanee lallabaa jiru ilaalchuudhaan dhaabbata Survival International jedhamuuf yaada laateen mootummaan mishingaa keenya humnaan nurraa guuree lagatti naqe. Oomisha midhaanii nuti qabnu kanneen birootis guuree lagatti facaase. Wayita ammaa kana waa xiqqootu nuuf hafe. Rakkoo kanaan kan ka'e waan maatii kiyya sooru dhabeera. Teenyeetuma du'a eeggachaa jirra, bo'aas jirra. Mootummaan uummata ganda tokkotti walitti sassaabe. Bakki sanyiirra facaafatan hin jiru. Kana jechuun ammoo midhaan hin qabnu, ilmaan koo beelaan dhumatu jechuudhaan gartuun wayyaanee lammiilee ta'e jedhee beelaan fixuuf hojjechaa akka jiru ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun lammiin gosa Surii tokko ammoo mootummaan wayyaanee humnoota isaa bobbaafateen dachee isaanii irraa fudhachuu ibsee oomishaa fi biqiltuu irra jirus ciree balleessuu dubbatee jira. Mootummaan maaliif dachee keenya nurraa saamee alagaatti akka gurgurataa jiru nuuf hin galle. Lafti nurraa saamamuurraa loowwan keenyaaf marga bakka fidnu dhabneerra. Ummannis beela'ee jira. Saamicha mootummaa kanarraa beelaaf saaxilamnee jirra. Hegereefis abdii jireenyaa hin qabnu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsan. Naannawa kanatti saamicha lafaa fi buqqa'uu lammiilee kumaan lakkaawamaniitiif sababaa kan ta'e akka gabaasni kun jedhutti ijaarsa hidhaa Gibee sadaffaati. Hidhi uummatoota naannawa kana jiraatan qofaa odoo hin taane kanneen uumama naannootiif qabsaa'aniinillee dura dhaabbatamaa jiru kun yoo ijaaramee xumurame yaa'a laga Oomoo dhaaba jedhamee sodaatama. Kun ammoo lammiilee naannawa laga kanaa qubatan kanneen jireenyi isaanii bu'aa laga kanarraa argatan irratti hirkate balaarra buusam. Yaa'a laga kanaatiin fayyadamanii midhaan oomishatuun margaa bishaan loowwan isaaniif oolfachuun akkasumas bu'aalee biroo laga Oomoorraa argachuun waan hafuuf jireenyi isaanii balaarra bu'uun wal naman gaafachiisu. Kun garuu wayyaaniif dhimma isaa miti. Kan isa yaaddessuuf faayidaa isaaf qabu waan ummataaf fayyadu odoo hin taane kan kallattiin sirna isaatiif dhangalaafamu yookaan ammoo kiisha qondaalota sirnichaa gabbisuudha. Kanaaf kan hidha Gibee kana odoo hawaasa naannichaa hin mari'achiisinii fi kan qaamoleen addunyaa adda addaa rakkoo fiduu hidha kanaa ibsuun akeekkachiisan irra dabruun sulula UNESCO biratti iddoo seena qabeessa addunyaa jedhamuun beekamu kana mancaasuudhaan piroojeektii baanu itti hojjechuu kan itti fufeef. Dhaabbata Survival International jedhamuuf daayirektara kan ta'an Steefan Koorii jala bultii guyyaa nyaataa addunyaatti dhimma kan ilaalchuudhaan yaada laataniin guyyaa nyaataa addunyaatti hawaasni yookaan uummatni addunyaa akkaataa lammiileen sulula Oomoo gara gadii keessa jiran jireenyi isaanii ittiin gaggeeffataa turan jeequudhaan balaarra isaan buusuuf tarkaanfii hamaa Itoophiyaan fudhatte beekuu qabanii jedhu. Itti fufuudhaanis namoonni naannawa kana jiraatan lafa isaanii midhaan irraa oomishachuu fi loowwan irratti tiffachuudhaan barootaaf jireenya isaanii ittiin gaggeeffataa bahan. Mirgi dachee isaaniitti dhimma bahuun jireenya gaggeeffatuu lammiilee naannichaa kun wayita ammaa kana haala gara jabeenyaan guutameen humnaan mootummaadhaan irraa mulqamee
beelaa fi yaaddoo keessatti kufaniiru jechuudhaan duula saamicha lafaa wayyaaneen dhiha biyyattiitti gaggeessaa jiruu fi balaa dhaqqabaa jiru ifatti kaa'ee jira. Burqaan qofaa ganne eblaa fi agayyaa hanga ilmaan dhiihee abdachiisee biyyaa. Urreetti agooge halkanii fi guyyaa abbaan abaarfonni sooya baay'ee. Gadaganna mirgisaa sarbame bonni ergate biyya ibiyyame. Gadaganna mirgisaa sarbame bonni ergate biyya ibiyyame. Durin jirre nu habaqaalame sooree biyyoome kuufne biyya deeme. Ganni eblaa fi agayyaa hanga ilmaan dhiihee abdachiisee biyyaa. Urreetti agooge halkanii fi guyyaa abbaan abaarfonni sooya baay'ee. Mandie naasise ganni bona sarte abdii kutachiise hanga egarsiise. Mandie naasise ganni bona sarte abdii kutachiise. Nama bibileeyyi biyyatti dachaase haadha diyyuuf deema lafee bonni cabse. Nisa tika ufuji umukanu wamboni nukore kanana ekanu agaburbabanu. Kabajamtoota caqastoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraa sochii qeerroon itti jiru milkeessuuf Oromoon tokkummaan cinaa dhaabbachuun murteessaadha jedha akkattaa nutti dhiyaata. Sochii qeerroon itti jiru milkeessuuf Oromoon tokkummaan cinaa dhaabbachuun murteessaadha. Uummanni Oromoo cunqursaa fi gabrummaa gita bittoota Habashaa jalaa ba'uuf qabsoo hadhooftuu gaggeessuurraa takka dhaabbateen beekum. Diinasaa dhufaa darbaan isa gabroonfatuuf ilkaan qaratee itti dhufu kamiifuu hin jilbeenfanne. Tokkummaan qabsoo godheenis eenyummaa fi sabummaasaa dhabamarraa hambisuu danda'eera. Oromoon har'as akkuma kaleessa tokkummaan bilisummaasaa fi walabummaa Oromiyaaf falmaa gaggeessaa ture. Har'as qabsoosaa tokkummaadhaan gaggeessaa jiraachuun beekamaadha. Qabsoo mirgasaaf godhaa jiru kana keessatti wareegama hammanan jedhamne kaffaleera. Lubbuusaa bakka bu'aan qabne hedduu wareegee qabsoosaa har'aan ga'eera. Wareegama kana har'allee baasaa jira. Hayyoonni beektoonni qonnaan bulaan barataan kaa'imman jaarsaa jaarsee hojjetaa jiraataan magaalaa fi baadiyyaa wareegama kana keessatti hirmaataniiru. Kanaaf Oromoon wareegama kamiifillee guyyaa tokkoof qabsoo bilisummaasaa deeffachuuf godhurraa dhaabbateen beekum. Adeemsi qabsoosaa yeroo ammaas kanuma mirkaneessam. Fincilli diddaa gabrummaa qonnaan bultoota Oromoo Baaleetiin
sirna nugusichaa Hayila Sillaasee irratti gaggeeffamaa ture. Oromoon sirna saaminsaa fi gabroonfannaa gita bittoota Habashaaf kan hin jilbeenfatiin ta'uu bareechee mul'isam. Sochiin barattoota Oromoo lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u jedhu gaggeeffame mootummaa san aangoorraa darbuu keessatti qooda mataasaa qabam. Sochiileen kun martee qabsoo bilisummaa Oromootti hidhata qaban. Uummanni Oromoo bara sirna nafxanyaa Hayila Sillaasee kaasee hanga bara Dargiitti diddaan agarsiisaa ture. Qabsoonsaa hoogganummaa bilisummaa Oromoon adeemsifamaa ture. Bu'aalee yookiin injifannoolee tuffatamne Oromoof argamsiiseeram. Hawaasni Oromoo bakka jirutti karaasaaf danda'ameen dhaaba kallachasaa adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree qabsoo kanaaf gumaachi godhees salphaa miti. Qabsoon kun har'as daran finiinee Oromoo golee hundaa hirmaachisee gaggeeffamaa jiram. Diinonni uummata Oromoo dhufaa darbaan gabroonfatuu hawwan milkaawaa hin jiran. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee mirga uummata Oromoo irra ejjetee waggoottan 21 sirna cunqursaasaa jiraachisiisuus diddaan uummata Oromoo fincilli dargaggootaa qabsoon isaa adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu guyyaa tokkoofillee irraa dhaabbatee hin beekum. Oromoon bakkayyuu jiru mootummaa gabroonfattuu Wayyaanee bilisummaa isaa dura dhaabbatee jirtu irratti qabsoosaa karaa danda'e hundaan finiinsaa jira malee irraa dhaabbataan jiru. Oromoon akka Oromootti diina laga ce'ee mirga isaa sarbe qabeenya isaa saamuun ofii badhaadhaa jiru dhiittaa mirga dhala namaa daangaa darbe irratti raawwataa jiru kanarratti qabsoosaa finiinsaa tarkaanfiilee adda addaa sirna isaa irratti fudhataa jiram. Diddaa yookiin mormii fi jibba sirna Wayyaaneef qabu ifaa ifatti itti agarsiisaa jiram. Oromiyaaf, Oromummaaf, walabummaa fi bilisummaaf qabsoo hadhooftuun gaggeessaa jiru Oromoon kana booda eenyuufillee bitamee akka hin jiraannedha. Keessattuu sochiin qeerroon Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti godhaa jiran Oromoo fi qabsoo isaatiif abdii waggaa ta'u diinotaaf ammoo rifaatuu fi mataa dhukkubbiidha. Qeerroon wal ijaaruun bara baraan gabrummaa baannee jiraachuun nu haa ga'u dhiitamaas hin jiraannu jedhanii fincila diddaa gabrummaa adeemsisaa jiran. Saba takka biyya takkaa fi hiree takka kan waliin qabu Oromoon humna ga'aa waan qabuuf sirni bittaa abbaa irrummaa gita bittoota Habashaa xumura argatuun amma jechuun falmaalee adda addaa godhaa jiran. Mootummaan Wayyaanee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi sochii qeerroo Oromoon raafamaa jiru tarkaanfii diinummaa uummata Oromoo irratti fudhatu kan akka hidhuu, ajjeesuu, biyyaa ari'uu bal'inaan raawwatuutti gattaa'eera. Qeerroon gama isaatiin gocha ammeenyaa Wayyaaneef odoo bakka hin kenniin falmaasaatti jabaateera. Sochii qeerroo Oromootiin tarkaanfiileen diina irratti fudhatamanis jabaataniiru. Lukkeeleen diinaa ajjeefamuu, qabeenyaan diinaa barbadaa'u, waliigala tarkaanfiileen kallattii garaagaraan Wayyaanee fi jala deemtoota isaa irratti fudhatamanii fi fudhatamaa jiran sochiin qeerroo Oromoo fi sabboontootaa daran cimaa dhufu agarsiisam. Oromoon bilisummaa isaa gonfate malee kan hin teenye ta'uu namatti mul'isam. Fakkeenyummaan qeerroo murnoota hawaasa Oromoo hundumaaf kan bakka guddaa qabudha. Sodaa malee diina isaa fuula dura bahuun falmaan bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuu akkasumas walabummaa Oromiyaaf argamsiisuuf gaggeessu abdiis kan namatti bulchudha. Qeerroon wareegama baasaa adeemsa qabsoo saba isaa fuula dura tarkaanfachiisaa jira. Ibiddi qeerroon Wayyaanee irratti qabsiifame uummataan itti fufuun Wayyaanee bakka lixu dhabsiisaa jira. Sochii fi tarkaanfiin qeerroo kan itti fufu malee kan dhaabbatu miti. Abbaan biyyummaa Oromoo kan dhugoomuu danda'u biyya ofii deeffachuun kan danda'amu qabsoo fi qabsoo qofaan. Kanaaf tokkummaan Oromoo yeroo kamuu caalaa cimuun mootummaa cunqursituu Wayyaanee yeroo ammaa dhiphuu hamaa keessa jiru kana ofirraa kaasuu qabna jechuun qeerroon waamicha isaas ummata Oromoo bal'aaf dabarsaa jira. Oromoon biyya ofii jaallatu bilisummaa barbaadu gabrummaa hifatee waamicha qabsoo kaanee tokkummaan haa falmannu jedhu qeerroon dhiyeessaa jiruuf awwaachuu qabam. Kan awwaatamus ammumam. Oromoon bakkayyutti tokkummaan ka'uun sochii qeerroon itti jiru galmaan ga'uu qaban dhaamsa keenyam. Oromoon ololoota diiggoo diinonni fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo oofaniif bakka kennuu fi yeroo isaa kanatti balleessuu hin qabu. Yeroon isaa yeroo itti diina jabeessan hawwii diinaa hojjetan sirna impaayerummaa jajjabeessan osoo hin taane
yeroo itti sirna cunqursaa huddeen buqqisanii bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa dhugoomsanidha. Oromoon keessaaf alaa kana beekee kaayyoo kana dhugoomsuu fi akeeka qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf kan socho'u adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo Oromoo waliin hiriira ofii sirreeffachuun yeroonsaa ammadha jennam. Xumura irratti sochii eebbifamaa qeerroon Oromootti jiran daran akka milkaa'uuf dirmannaan hawaasa Oromoo keessaaf alaa murteessaa waan ta'eef kana dhugoomsuuf ga'ee keenya haa ba'annu. Kan dandeenyus sochii qeerroon itti jirutti eda'amuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf kan qooda gama keenyaa haa ba'annu. Kun dhaamsa keenyaam. Nuti qeerroolleen jagoota dabareen keenya gaheera garaan kee maalti qajeela obbaadhiira beeka dandeetee suuraan kee wajjin na qajeela. Nuti qeerroolleen jagoota dabareen keenya gaheera garaan kee maalti qajeela obbaadhiira beeka dandeetee murattee wajjin na qajeela dandeetee murattee wajjin na qajeela. Dayaadhiira maal gochuu dhuftee yaabe bilisummaadha tuuna waame. Obbaadhiira maal gochuu dhuftee yaabe mirga koofal maddaa fiduu kaayiriire. Naa himimee akkamiin dhuftee yaabe bilisummaadhaaf boga irraale. Naa himimee akkamiin dhuftee yaabe abattee loluudhaaf waan taa'ee boole. Lakkiin sobda ina geessi ilaali na sosobda kan teessu laali. Lakkiin sobda ina geessi ilaali na sosobda kan teessu laali. Infalmanna kaane walduuka hiriire kayyoo jaalleewwani faaltii isaanii qabne farreen bilisummaa bal'eensi omnisaa sinyoo morma kaa'ee mukatti rarraasa. Nuti qeerroolleen jagoota dabareen keenya gaheera garaan kee maalti qajeela obbaadhiira beeka dandeetee murattee wajjin na qajeela. Nuti qeerroolleen jagoota dabareen keenya gaheera garaan kee maalti qajeela obbaadhiira beeka dandeetee murattee wajjin na qajeela dandeetee murattee wajjin na qajeela. Baadiyaan bokkitee jira moota himamii mookitee dakkalaraate abaabsi faan foggalee jira moota shakkii foggalee dakkalaraate irraa loliis agarsiisi irreeke lolee tallolchiisaa diinaan jilbeeffatte tolchii dahii silsabiin diinisiina saheen barbadeessaa galtuudhaaf boobale irraa lolee lolchiisi mirgii tolii foggalee naagani injifannoon adabduu geerari infalmanna kaane tokkummaan hiriirre. Farree bilisummaa gantuudhaaf mancaafne xurii garbummaadha dhiiga keenyaan dhignaa Oromiyaa lafee keenyaan ijaarrannaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa qophii har'aaf jenne asuma irratti xumurreerra. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuu tura. Injifannoo uummata Oromoof.